of laalina maaliif jennaan namni tokko jaalachuu waanuma jiraati. Sinigalee ilmi namaa numa jaalata. Akka bakka isin bakka nama gaarii namni hundi badaan no wallahi nama kanarratti ilma namarratti jechuu gizee badaa yaaddu. Badaa osoo yaaddu ofiisaa nama sanii yoo yaaddu wallahi billahi atillee siif hin tartu nisin guddattu akkasumatti gadadoo gad namaa gad taatee jiraatte jechuudha. Gaafa jireenyi kan kee tolu gaafa namaa gammaddeedha. Abbaan feete sa'a ammaa kana dhageesse jireenya biiftuutiif gaddaa jirta taanaan aaraa jirta taanaan jireenyi kan kee kaama keessa jirtu gammachuu sittiin fakkaatiin gammachuu kan kee hundi badaa jechuudha. Gaafa jireenya gaarii jiraachuun gaafa namaaf gammaddee jira. Gaafa namaaf gammaddee jireenya gaarii jiraatta. Harkachuu namatti gaafa gammadde. Dhaba namatti gaafa gaddite jireenyi jiraatta malee kan kee qofa yoo hordoftee kiyya qofaana qofaa jira kaan haa baduu kaan haa baduu maa guddataa yoo ka'etu ati hin jiraattu addunyaa tanarrattu. Hai. Amma miiciyyoo tana sagalee isii waraabuun I don't know. Eenyu mucaan si waraabe biftu? Ilaa mucicha kam ture beektaa maakii bataan tigzeen biyya jiru. Akka inni ati sin kijibin jaalallee keetu. Akan sitti mada maakii tigzeen biyya jiru sanaan beektaa akkam akkan irra ture akka irra as Dubaay dhufee too zanna qeqenaa miti sirriitti beektaa keessa balasaa waan hundasaa hin beektaa kazaa angizee sana biizan kon gubanne. Biizan kee gisee gubate sana bakka waanumaan deebi'ee carraa tokko argachuu hin dandeenye natti fakkaate. Maaliif bideessuun anaaf gisee baay'ee ulfaata yoo jiraate dhugaa rabbi gisee sanaanii biraas yoo akkam xiqqaate kiiloo 6 torban gannasi. Haayee. Haayee. Deemuudha kaane kamaa bakka galbala. Deemuudha kaane. Eessa deemu haatan? Biiroo. Bakka dalagaa moo? Maakii mul'achaa jiru. Lubbuyee koorniisa irratti qabeeti. Bakka koorniisaa mul'atu jira. Ani mul'achaa jiru yaad salkii ol qabeeti. Chaarjii godhataa jira. Teenkii na himuu keetiif. Ajaraachuu. Naa dubbii dandeenye nuuf fixxa jechuudha. Naa ambar sagaleen suni. Qinabbirii natti fakkaate iddaanu guutumaa haasoyitee jirtaa'u. Kasi waraabee sunu galgalatti deebina. Kasi waraabe baay'izawee addunyaa kanarratti dhiirti dubartii takka sagalee waraabdee poost gootu. Dhalaa takka viidiyoo waraabdee. Maakii qotaam gimmaashan irraa sitti maa. Wallahi wanda dallamu wanda tijjaba dallamu. Namaafis jedhee miti ana waa dabarsu. Maakii nan jaaladha nan kabajaa. Eenyu olitti si jaaladha eenyu olitti si boota qabaa waan karaa kiyyan si dabbaru arguun barbaadu. Garuu yaa ta'u malee waan ani dabarsetti. Dubartiidhaa mi dubata poostii na jibbita taanaa asumatti na jibbita garuu wanni sun akkam ture beektaa sitti mee maakii sana gisee kabbaadinatti ture waan deebisee jarraa biraa natti fakkaate kazaa mucaan kun wajjin haasaa turre haizosh biiftuu si biran jira waan takka hin yaadini yoo kun mana keessa jiraattu dhabde haadha koo bira dhaqxee jiraatti ana haadha isaa biras dhagee jiraachuu barbaadde zimuman jedhee geetamni keessa nu dhagaa maaliif aboo bannaatish gisee haasoytu maalumaa akkana wal jala xa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 
haasawaa jirta. Ati mana murtii deemtee yoo nama kasastee'u saawuma dubbii wal jala neetu kanaan mana hidhasi darban osuma haqa qabdu. Hai mootii irra tureen kana hunda haasaa ture. Ati haasawaa jaalattaa biiftii wallahi haasawaa jaalattaa narra naannaarii. An baay'een haasa'eem gaa'is waan baay'een haasa'e oduu agartanii. Bar oduu jaalattaa bar suuta nuyi miree akkatti akkamiin nu gala maami. Laa mootii irra ture duraan. Anamuu si godhee suuta jechuu dinnaan. Jarjaraan jira kaan amma biiroon deema. Duuba jarjartu booda haasawaa jedhama malee bar. Dubbii gashar yoo goote nuun galu suutuma jala haasawaa.
Inna maakilal amma xiqqishu ishin siimee deema. Xiqquma xiqqoo ishii. Mucaa kana wajjiniin akkasina gargaara ture. Kaza booda baay'uma na gargaara ture. Maallaan jedhee carraa isa dhumaa kana gaafa biizaan koo gubatu biiftuu jedhe oon jedheen. Ankoo fedhii qabda taanani an Kaanaadaan jiraadha. Itoophiyaa torban lama booda nan dhufaa. Yoo fedhii akkasii qabaat kan inna gama sagaleen ko fedhii Kaanaadaa yoo qabaatte irra dhaabbatte. Kaanaadaa yoo akkasii an Kaanaadaatti asi fudhadhaan an jedhe. Lakkaamma jechuun fedhii jaalalaa keessa hin jiru. Ani immoo si akka obboleessa kootti as ilaalaa na bira dhaabbattaa. Diyaaspooraadhaan waliin waraabamte sagaleen kan kee eddaanuu diyaaspooraadha qaalichi. Ammaalin beekaani diyaaspooraa ta'e namichi silkumaan malee ammaalin isa hin beeku. Kasuuraa waliin kaate sanii miti. Andura maanninati isaan beeku suurri suni agartee yoo jiraatte karaa irratti kan wajjin kaane. Karaa irratti suura wajjin ka'een qaxxuma mana koon galee inni immoo mana eessuma dubbii dheeraa kana dhiisi amma dubbii dheeraa kana dhiisi. Amma inni maal abbaa isaatiif sagalee si waraabee poosta si godhe. Ingizee sana kalaan inni nama wajjin viidiyoo hojjedhes na gaafatan. Naman kan dura jaaladhee bira darbeellee na gaafata. Kazaa Ambar kanaaf dubbii akkana waa hunda zarazzartee akka himtu hin barbaanne barlaan zarazzartee sizarazirii ጭንቅላትሽም ይዘረዘራል ጄቃለች ሲገሌ ስመነዝሪ ትመነዘር ያለችቱ ጅራ rakkoon isaa maali maaliif sagalee tante si waraab maal abbaa keetiif na waraabdan jettuun likkii isaan himtuu feeti. Maan takka amma inni maa kenna isinitti madheen jiru barsitti mee jira akka inni waan obboleettuma kee jaalattu sana ani morma ishiitii fi mataa ishii gargar godheetanan viidiyoo si erga guyyaa xiqqoo keessatti ergadhu ati yoo mana keessa baatee dhabamte ana siistariin jirti biyya siistariin takkittiin hangafti koo jirti. So biyya tokko gaafa siin ta'u gabaa tokko keessatti gabaan keenya tokko sila kanaafuu an takkaa yoon siillee maatii biyya kana keessa baatee si argachuu dadhabe maatii kee namoota ati jaallattu muulu akkana ni godhu naa agarta. Amma saa kana keessa oo akkasi jedheeti kan naas fararra'u garuu an ijoolluma keenyaan akkana naan jedha maaf narraan dhoowwitanii sinigalee maaliif narraan dhoowwitan jedhee ijoolletti himadheen ala deebisee nama biraatti illee ni manneen ajandaa miidiyaalee gochuun barbaanne. Gini namicha ammoo sa'aatii kana keessa akkas jedheeti kan inni naas fararra'u. Dubaati nama obboleeyyi tanteen qalaa mataa adda baasaa jiru waan nama akkanatti abbiis godhu si wanti jechuun sodaachisaa jiru kana maa callistamaan himatiin. Maaki namni hunduu agartee hirtaa ajandaa miidiyaa kanaa samoona kana sawaashaa kiyya hunduu ana akka waan ofii kiyya. Duubaama mucaan maaliif sagalee kan kee poost godheree? Ani waanuma isaa wallaale waanuma inni narraa barbaade ankaraa keessa odoonatti naasa'in inni sagalee sana poostote silkii kiyya qabaa yaa an waada wajjin viidiyoo amna sana poostote sagalee jinjanaati. Janjanaa miti gaafi na gaafate gaafi sana immoo sagalee biraa irratti dhee akka waan kiyya godheeti poostotate achi kan poostotaa ture immoo ijoolluma shamarraatitu waan sana poostotaa turan maaliif ana eessaa fidan ijoollee shamaraatee ka poost godheeti eessaa fidanii poost godhan isaatu ergeefi isaatu ergeef kaamaachiin isaa fiduree sumata ergeef anuma inni ergisaan poostotaa turan. Wallaahi garuu gaayis maa inni beektanii micoontu waan fedheelle taatu dubartiidha. Osuma sagalee isiitii miti wanti biraatillee yoo dhufte dubartii akkana godhuun qabdu. Shame wallahi shameidha maaliif jennaan
dhiirtu sunuu nu taazabdi jechuu. Dhiirtu sunuu nu taazabdi. Nuti waliif jayoon jabaanne nuti yoo waluma Maaki bakka fandee mala. Bakka deem biftu deem. Galgala. Oduun keetillee garaan hin geenyeeti deem. Maal seeta? Ciao nagaan tura. Nagaatti bifti. Maaliif jennaan faamilii. Wallahi wabillahi maaliif dubartoonni hongaroo akkana waliif gootanii maaliif na dhiba amma isiin sagalee isii tana mucaan isin gizee isii arrabsitan arginaan bakka kana fuudhee isini kanne isii waan feetellee baduu qabatu gaafa inni dubartii tana akkana godhaajee isini kanne achitti isa qabu qabdan ture jechuu. Because borulee obbaleetii tante akkanuma godha jechuu. Sigalee gaafa dhiirri tokko obboleetii tante laqaaqee viidiyoo irraa waraabee poost godhee gaafas waan ati goote yaadattaa jechuun badiin xiqqoon qabdu. Akkuma haatuun xiqqoon qabnetti badiin xiqqoollee hin qabdu. Sigalee namni boru dahuuf deemu namni boru ilmoo harkachuu deemu tokko namni obboleetii mana keessaa qabu tokko ani kanaaf isa yaa. Dhiirarra baay'isawee dubartiitu badduudha bar. Beektan isa dhiirarra bar dubartiitu badduudha bar. Oh my goodness guys. Warabbal dubartiitu badduudha maal tatan. Saa amma harkaa jiru kanatti